بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليانكي إلمانكي دلو تغي عادتي أرانتنا وين أني ترى دلوقتي مقاهي بيسيسون كبا أني مقام كي زيادة ليتي أبا نسيا زيادي أبا يولي سديتي أران تنا موجودو في سما أبوتي غياتون ساجا سيناتي سمازانا تنتور سينان duraan kan illee ni dhufnaa jaanii kalees anaja kaleetii ni dhufnaa jaanii tuma haa yoo dhuftan koottaa jenneeni gandaa hojii baanee aynee hin harkanne arrammoo akkasumatti hanga ganamaa isaan hin harkanne sa'a ja'a cinatti anumaaf ilmaan kiyya mana keessa jiru natti ol seenanii haaya seenaa manni keessanii assalaamu alaikum warahmatullahi seenaa manni keessanii taattaa jennee Tata jeeni tatteessisee akkasitti baga dhuftan abbootiiti. Maaliif dhuftanii maaliin nu dhuftanii jeetiin gaafadhee akkasitti nuti nu dhufneen maallaqa siifinnee dhufnee maallaqa gumaa dhufnee qarshii kana qarshii 600 sii dhufnee siifinnee dhufnee nurraa qeebalii. Malaga guma khayu khanasiya khayl moti yamu ay me motonni khaynya me warri adina seneo me hadir kenya fano jetin gafadechu akasiti isan amma gizera bikabrara jira nutu ergame nanjal an nadageysani woni motumma dawaji wala soyine ani maallakaan sirraa qeebar hin qabu dhiiga ilmootii nyaaddu wani hin qeeballe wani mootummaan walaasoyne takarra lamarratti ummata irratti akkas sibsabaatti illee gaafne naan jaan taraa dura tokkoffaa heera mootummaa eegaa olaantummaa seeraa tanasiyaa dhiigni michoo akka bikkarkatu warri heera balleessee heera cabse Adu guyyaa tun namni nama jeesisan akka nu arkamee seeraan nu dhiyaatu haala madaa xaabiyyeen teenya tabikkitti irratti teenya bikki irraa godaanne ana qofa osoo hin ta'in fakkaatonni ollaan keenya guutuun naannoo sanii bikka irraa godaanne san bikkallee ammallee kunuu yoo feetan liyyuu haayiliin kililaamistidha ammallee irra jirtu. Amalle bikarra jirtu san akkanurraa haasanii mootummaan keenya poolisa jireedhaa akka achin nu dhaabee akka naannoon san nagaa taatee akka gantisallee hundilu nagaa taa'ee kana hunda akkanaa kabachiifta jeetiin gaafadhee kana hunda siif goonaa hadiir afaan isaatiinis arbiinis waan atti feetu ni goonaa. Tunteetii miti dhimmi daangaadha dhimma keenya ni kabachiisifnaa waan jessiigonaa naan jaanii jirani isin manguddoon na dhufuu keessan gaariidha. Maallaqa akkamatti kan ilmaan kiyya bichaadha mana keessa tatteenyi kan namni biraa salaata irra jiru maallaqa fuudhu dubbiin hin jiru nutu kuni dhimma mootummaati ati maallaqa fudhadhu maallaqa ba'e achi dhufe deebisuun hin jiru. Ani duetiin harkamaa maal harkadhee duetiin jira lama sadi ammaasis maallaqa kana fudhadhee eenyu wajjiniin kan ammas haata ani qeelitti fudhadhu dhagaan jeen obboleeyyan kiyyaa ani nama miidhamaa tokko nama qabeenya dhabee achirra nama hedduudhaa hojii keessatti gaani miidhaan du'aa anarra geessu malee hamadaa'e hajaccabe hamanni irraa diigame. Angkan kabu, hunun dinu, ika akka arkatu,
Kunun jiru jennee duraanis mootummaa keenyaa hojjaa bika Rabbiin jirutti bika Abiraam jirutti bika kabajamoon keenya Hajiir Jawaar jirutti walaa soinee abdiin Huseenee isin maallaqa dingata dhuftanii fuudhaa maallaqa baqa sanis dhawaata itti deemnaa maallaqa kana fuudhaa yoo maallaqa kana fuudhuu baattan gaa nuti tana baqa manguddoon nuti ammaa booda gaa nuti hin beeynu aboo duraanis duuna jira laman duun yoo dandeessan egaa akka nan dirqisiisinaadha anis